Qeessis Balaa Mokonnin Baalamii baga nagaan gara Ameerikaa dhuftan jecha mee kana dura fuudhuma itti deebina kanatti dursee Qeessis Balaa eenyu eessatti dhalattan eessatti guddattan ijoollummaa keessan nu taphachiisame. Ani egaa majeste qasiis yookaan luba Balaa Mokonnin jedhama. Ammas ammaan biraa Miqaa'ilaaf Balaa Mokonnin jedhama. Bakki dhaloota kiyyaa egaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa godina Salaalee yookaan immoo Kaaba Shawaa aanaa Kuyyuu ganda Liiban Kuraa keessatti dhaladhe. Gandi Liiban Kuraa kun magaalaa Garba Gurraachatirraa sa'aatii tokko deemsisa miilaan. Kiiloomeetirii 6 ta'a walumatti magaalaarraa hanga manatti jechuudha. Achittan dhaladhee achittan guddadhee barnoota kiyyas achumattiin an qeesii nama qubee nu barsiisu qubee Amaariffaa kana kan nu barsiisu nu waammamee achumattiin baradhee egaa dhaloonni kiyyas guddinni kiyyas gosaan immoo gosti kiyya Illaammuu jedhama. Warra gandis immoo gandi jedhamu akaakayyuu fi Baallamii Jimaa jedhama. Walumaa galatti warra gammadaa jedhamu gosa Illaammuu keessatti ka'umsi kiyyaa fi dhaloonni kiyyaa achi waa'ee gara barnootatti waan ceenu ta'etuma. Gara ijoollummaa dura ijoollummaa akka ijoolleetitti horii tiskitee lafa qottee waan akkasii kun jira. Baarree dura kan dhaladhee guddadhe achumatti eega ta'e ani horii waan xiqqoo eegara baay'een eegne maaliif ijoollummaadhaan gara mana barnootaa kanatti nageessanii waggaa achi deebine hoolata horii ilma tiksinaa eega immoo umriin kiyya jabaate qonnallee meebii wanni nani faaran ittiin beekamu warri kiyyatti amanu daa'ima ta'eetumani horiin maqaa nadhaatee hoolan yoo maqaa nadhaatee daaqqon illee maqaa kiyyaanoo moggaafame hin hora. Kanaaf sanyiin gaafa faca'u abbaan koo harka na qabee horii facaaseedha. Barnootaan yuunivarsiitillee seenee hoggaa xaafiif faca'u dafii kootu facaasuuf deemna gurbaa jedhee jaarsi na waama na facaasa waanuma akkasii carraa akkasii waanuma itti amananiif ta'een beeku warri. Xaafiin hin gala kasirriitti. Xaafiin hin galaa ani qotamu biyya keenyatti xaafidha, garbuudha, baaqelaadha. Wanni akkanaati kan qamadiin illee hin jira. Qamadiin hin jira. Darbee bakki shumburaan itti ta'us hin jira. Irra guddaa garuu nu biratti garbuu, xaafii, nuugii, qamadii kan kana fakkaatutu biqila. Xaafii bifa lachuu. Xaafii gurraachi adiinis yookaan immoo diimaa fi gurraacha. Akkasiiti qamadiin illee akkasi adii fi gurraacha qaba. Garbuunis adii fi gurraacha qaba. Xaafiin immoo gurraacha fi adii darbee taamiyyaan jedhan illee hin jira. Gosa qaba. Innaa isa sarganyaa jedhamu afaan Oromootiin immoo boorsuu jedhan. Akkasitti guddinni keenya akkasi. Walumaa galatti maatii qotee bulaarraa dhalattan jechuudha. Abbaan kiyya qotee bulaadhaa garuu ijoollummaatti alaqaatu babuu gammee jechuun gammadaadha. Qenee barsiisaa gara Shiree Madaanaalamii Shireetti abbaan koo barnoota bataskaanaa barateetti booda deebi'ee abbaan deebisee kanaaf bakka ani hanqadhe san akka inni baratee akka nani barnoota bataskaanaa kana hanqeesii baradhu fedhii qabaa ture. An biraa farda yaabbachuun hin jiraa ture. Amman daaqonii ta'ee gaddasullee taabota eega baasnee booda dafee taabota galchinee gara farda yaabbittan deema. Maqaan kiyyaallee han duraa odoo qeesiin ta'een abbaa bulloo jedhamee waamama. Kana namni hin beeka baay'een gandi sunti. Farda keessatti bulloodha? Fardatu bulloodha. Gurraacha bulloodha. Akkasumattan guddadhee ijoollee wajjin
Wanni ani hin taphanne jedhu durma ijoollummaadha. Wanni hin jibbu kisaa jedhan jira. Ofumaaf nama guddaa of godhee ijoollee kisaa taphattu waan akkasii taphanan ta'uwwan jaalattu. Tapha oduma gara daa'ima ta'ee gara baay'ee wannoon ta'in dafee barnoota bataskaanaa kanatti waan dhufeef ijoollee wajjin biyyee daakuu maal akka ijoollee tapha bishaan walitti facaasuun kuni nan quunnamne. Ammas fakkeenyaaf namni biyya keenyatti sirba deemanii wadaajii dhungachuu maal akkasii kunis jira. Kanas dafee gara barnoota bataskaanaa ijoollummaadha waan hin jalqabeef waan akkasii hin jiru ture. Egaa qonnes sanyii facaasuudhaaf irra guddaa cufaa eegan barnoota seenee elementarii barachuu qabee qanqeesii fixee gara ammayyaatti deebi'ee abbaa kiyya qarqaaruudhaaf haama fi qonna bara dargii keessattuu 74-75 barnoonni yookaan sa'a booda sa'a 7 booda yookaan immoo ganama haraqaadhaan yookaan dabareedhaan malee ganama sa'a 2tti seennee amma 11tti barnoonni waan hin jirreef yookaan ganama barnoonni yoo ta'e sa'a booda barnoonni yoo ta'e qonnas ta'e haamas ta'e akkanatti waan akkasii hojjedheera kana. Okay. Yareedha. Odumaas keessan bahin Halaqaa Xibabuu Gammee kaastanii turtanii Halaqaa Xibabuu Gammee kana dura namni durarraa dhaga'e gaazexeessaa yookiin immoo daraasii Abarraa Lammaati. Abarraa Lammaa waa'ee Halaqaa Xibabuu Gammee kan sirriitti natti haasa'ee ture. Raadiyoo kanarratti hammamirraa beektu isin waa'ee Xibabuu Gammee kana. Xibabuu Gammee sirriittan beeka. Nuyi hundi oduma jennu qeesiin Oromoo biyya Oromiyaa keessaa kan jiru gara Salaaleetti. Kun ta'uu kan taameef immoo maaliif yoo jette tokkoffaa Halaqaa Xibabuu Gammee ilma obboleessa Qanyaazmaach Isheetee Gammeeti. Kun immoo Xibabuu Gammeeti. Gammee jechuun gammadaadha. Isaanis warra gammadaati. Kanaaf inni kun Oromoo abbaanis haatis Oromoo waan ta'aniif ijoollummaan gara bataskaana barnootaa kana eega seenanii booda namoota naannoo Salaalee jiran Oromootas ta'ee saba biraatis ta'ee sabni biraa fakkeenyaaf warri Amaaraallee ta'ee warri Tigraayis illee ta'ee dhufanii qinee warri barate baay'eedha achitti Gojjamii Gondarii. Kanaaf Xibabuu Gammeen dhaloonni isaanii warra jaarsoti. Isaan bakki itti barsiisanii aanaa Dagam keessaa yookaan aanaa Aboote akaraa Abooteedha kan kana. Abootee Dagaman jedhamu. Garuu dhaloonni isaanii bakki itti dhalatan gara jaarsoti. Achii ol ba'anii biyya biraa biyya Gondar Gojjam biyya hunda eega baratanii booda deebi'anii qa'ee abbaa isaaniitti sodoon deebi'iin bakka Madaanaalanii Siree jedhamutti qubatanii achitti barsiisaa turanii. Egaa qeesiin Oromoo Salaale wanni baay'ateef kan biraa immoo siifan hima. Namni baay'een hin beeku ta'a. Abuna Pheexroosan jedhaman kanillee yeroo Ixaaliyaan dhuftee to'ii biyya kolonii gochuudhaa dhuftu yookaan immoo bittaadhaaf dhuftu akka namaa miti laftuu siin bitamne jedhee si gazzate kan jedhe Abuna Pheexroosi. Abuna Pheexroos kunis isaan Oromoodha. Warri abbaa isaanii warra badhaasaa guddaa Dagam. Warri haadhaa immoo warra Jaalee Masoo jedhaman. Karaa lachuu abbaa isaanii Oromoodha. Yeroo sangaa Phaaphaasiin isaan qofaa miti nama 40 ta'u. Phaaphaasiin kan Gondarillee kan Shawaallee isaan yeroo san Phaaphaasii Walloo turanii. Liqa Phaaphaasii yookaan Phaaphaasii Walloo akka ta'anii abbaa Walloo ta'anii muudamanii dhaqaniidha. Kan dhalatan asuma Salaaletti kan guddatanis asumatti barnoota isaanii garuu bakka tokko ta'anii odoon ta'in barnoota bataskaanaa san godina adda addaa barsiisa adda addaa bira dhaqaniiti kan baratanii. Isaan Oromoodha. Isaanillee
isaan illee egaa oromummaa isaanii odoon ta'in kan calaqqisiisan abbuma amantii ta'anii qofa. Yeroo san ilaalchi jiru asii gariin kiyya abalii jedhu monokseen namni addunyaa kana irra kan jedhu ilaalchi akkasiitu jira. Kanaafuu wanni asirratti namni hubatu barbaadu ani yeroo san Phaaphaasiin isaan qofaa miti. Oromootu isaan qofa. Isaan qofatu Oromoodha. Garuu hundumtu warruma biyya bituudhaa dhufe warra Itaaliyaa wajjin baandaa ta'e jechuun ni danda'ama. Akkasiis maarree dhugaadha. Maaliif inni han filatameef maaliif ijaarsi keenya Phaaphaasiin Abuna Phexrosonni bitameef filatameef. Dhumarratti garuu isuma Phaaphaasota kaanitu warrumti biyya bittaadhaa dhufe kun jedha uummataan bitamaa ajajamaa qooda dhumtan jedha ittimaa jennaani yoo Abuna Phexros ta'e uummanni hin dhaga'a. Abuna Phexros bitamaa jedhee uummatatti himu malee uummanni kun hin bitamu nun dhaga'uu jedhanii. Booda Abuna Phexros waamamee kootu jedhanii. Haalli jedhee gaafannaan uummatatti lallabedhani. Jedhaan hawaamaa jedheen uummata hunda bakka tokkotti isinii kan hima. Yaa uummata Itoophiyaa unkaan isinii miti laftuu akka hin bitamneef gazzateedhe. Egaa kana dhugaa dubbachuun dhugaaf du'uun kana. Amma garuu manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa namichi kun abbaan kun wareegamaadhafi qulqulluudhafi kanaafuu sadarkaan uggas qabanii Phaaphaasii qofa. Phaaphaasii keessatti sadarkaa adda addaati jira. Phaaphaasii jechuun wareegamaa jechuu miti. Phaaphaasii seegasee hedduu isa qulqulluu jedhamee qulqullootaa hin jedhamu paatriyaarkiidhaaf. Sinodoosiin walitti qabamee too'i maaltu murtaa'ee egaanus ni jirra. Tokko wareegamaa taa'uu isaanii akka ibsan lammaffaa qulqulloota caalu akka ibsamu jedhamee too'i afaan Amaariffaatiin Samaata Tsirq Qiddus Phexros jedhamanii moggaafamaniiru. Maal jechuudha wareegamaadha qulqulluudhafi abbaadhafi hundumaa isaan hunda jedhameet akkasitti egaa akkasitti du'anillee booda garuu dhumarratti hojii isaanii akkuma uummanni Itoophiyaa beekutti uummanni Itoophiyaa sabaan odoo addan bahin warra Tigreetii warra Amaaraa Oromoo kibba odoo hin jedhin hundumtuu qulqulluu fi abbaa jaalatamaa akka ta'an sagalee tokkoon ragaa ba'aa jiranan. Gaariidha. Amma itti fufnaa ijoollummaa keetii fi kan kaanillee kaasnarra an itti fufnu akkamiin barumsa kam seente barumsa amantii kana moo dursitee barumsa ammayyaa seente? Barumsi ammayyaa booda amma dura kanumaan ani barumsa qeesii eentaan akkasaa birquu nama jedhamuutu qeessi dhufee nu barsiise. San booda immoo abbaa Wallasan Baddamissee nama jedhamu. Nama wallootii namni kun afaan Oromiffaa dubbata. Inda'oom duubni isaanii zarii isaa abbaa isaa Islaama akka ta'e Islaama Oromoo. Achitti na galche abbaan kiyya. Finfinnee dhayyuu mana of kuyyuu magaalaa Garba Gurraachatii. Amma barsiisan kun ijoollee kaan gatee hoogalu ana fudhatee Dabra Libaanositti gale abbaa kiyya ayyamsiise. Gaafa Dabra Libaanositti na fudhatee galu abbaan kiyya dhufee anaa fi barsiisaa kiyya nu geggeesse gadaamii Dabra Libaanos nu ga'ee deebi'e. Achittan baradhe egaa barnoota qiddaasee isa zeemaa jedhamus daawitii egaa barnoota jecha yookaan qaali timirti jedhamu kan hundumaa eegaa isa baradhe booda ammas gara Goojjamillee dhaqee qinee barachuudhaaf yeroo baay'een turre malee Goojjam Dajan bakka jedhamu. Achis nan dhaqee egaa beeta kiristaana kan hunda isa baradhee booda immoo daaqonii ta'ee biyyatti deebi'e. Daaqonii ta'ee gaafan biyyatti deebi'u
bataskaana Gabreelii dhaabbata. Nu biratti ganda keenyatti akaakayyuun kiyya faana abbaan kiyya summan kiyya taabonni somboo maaratii fi taabonni magaalaa Garbuu Gurraachaa madaanaalanii jiru nurraa fagaateedhani. Achumaan asitti daaqonii ta'uu qabdeetan. Achumatti hojii jalqabee hoggaan hojii kana jalqabu kaa wal faana maal ta'ee masarata timirtiin dhufa. Masarata timirtiin dhufa. Masarata timirtii hin jedhan tokko beektaa bara 72 ta'ee 73 naannoo kana. Inni dhufnaan isa jalqabee aanaa san keessaa tokkoffaa ba'ee. Egaa bataskaana waan baradhee sanii xiqqoo jara isaanii madda. Yeroo kana magaalaa Garbuu Gurraachaa kan jiru mana achitti nagalchii jedhanii abbaa yeroo dhatillee qeesii ta'e akka qe'eetti hafu malee akka baradhee deemu hin barbaanne. Fedhii kiyyaa garuu dhumarratti nan galee kutaa tokko sisseenne lama sisseenne sadi seene achumatti na qoratan barsiistonni. Hoggaan ganaa ta'e. Sadii seenee achiis immoo dabilii kan jedhamu hin jiraa ture. Amma ja'aatitti dabilii darbuun hin danda'ama. Torbattis yeroo tokko hin danda'amaa ture yeroo sana. Kanumaanan barnoota ammayyaa seene. Amma gaa qiddaasees qaddasaa qotaatii bara kana cufaanan qote. Qiddaasee qaddasaatii qiddaaseen gaa guyyaa sanbataatii fi guyyaa Gabreelii taabonni itti qaddasaa ture ani Gabreelidha. Guyyaan immoo isa Gizit Ba'aal jedhamu Mikaa'elaa fi gaafa Maaramiiti. Gaafa isaan barachaa qotachaatuma kutaa 12 naffixe. Kutaa 12 waggaa fixan yuunivarsiitii seenuudhaaf takka fedhii kaayyoo akkasii hin qabu ture yuunivarsiitii seenuudhaaf. Beekumsuma cimsachuu fi beekumsuma babal'ifachuu malee. Garuu booda yuunivarsiitii nan seenee Gondar hikimannaa saayinsii yookaan immoo yuunivarsiitii koolleejjii fayyaa Gondaris seene dippiloomadhaan achi eegan isa raawwadhee garuu haaran qalbiin kiyya ammallee garuma bataskaana jira. Hamma 12 fixutti garuu ganna yoo barnoonni cufamu gadaanii zuwaa itti hangala. Abuna Gorgoroo san jedhamu Phaaphaasiin jaalatamoo beekamoo ta'an dandeettii isaanii maastarsii qabu wannoodhaan barnoota harkidha. Isaan taabota madaanaalanii eebbisuu dhufanii achitti hoon qaddasuun arganii ganna akka dhuftee na bira jedhanii ani ganna yeroo hunda achiin baradhaa ture. Isaan immoo beekumsa kiyya. Keessattuu waa'ee kitaaba qulqulluu Baayibilii kanan hubadhe Dabra Libaanoositti si miti yeroo baay'een ture Dabra Libaanos isaan biratti zuwaayitti. Odumaan isa barachaa jiru ganna qonna itti bofufaatii heddumaan 12 fixee Gondaris waggaan dhaqe waggaa 2 fi 6 jedhamu kanan ture. Egaa dhumarratti kanan ramadame hospitaala Jijjigaatitti. Yeroo kana Abuna Phaawulos Paatriyaarikii Itoophiyaa ta'anii eega muudamanii akkan bataskaanatti deebi'u namichi Abuna Yaa'iqoob jedhaman jiranii isaan namni kun Gondaritti Phaaphaasii waan turaniif hojii kiyya achitti arganiiru hojiin bataskaanatti barnoota adda addaa kennu. Kanaafuu ati bataskaana keessa tajaajiluu qabda jedhanii Jijjigaa ji'a tokkoon turree Finfinneetti ol deebi'e. Amma gaa hojii fayyaa kana ittiin hojjennu takka dhiisatuma Finfinneetti deebi'ee kanumaana Finfinnee yuunivarsiitii seene immoo seera nan baradhee yuunivarsiitii Finfinnee digirii jalqabaa na fudhadhe duraan narsiidha. Amma digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneetti fudhadhe. Yeroo kanas immoo bataskaana tajaajilaatidha. Abuna Phaawulosiin sirriitti wal barree. Ammas kanumaan eegan seera baradhee bataskaana dhiisee immoo
mana murtii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti godina Harargee lixaa abbaa seeraa ta'ee mudate. Egaa seera baradhe. Abbaa seeraa ta'ee muudamee achitti pirezidaantis ta'ee ture. Ammas Abuna Phaawulos Bataskaanaatti deebitu malee dhiisteedhanii gara xaqilaa beeta kanatti hin jedhamutti Finfinneetti tolla fudhatan. Egaa kana yeroo dheeraa garuu kanan dabarsee mana amantii Ortoodooksii gal Itoophiyaatti Finfinneetti isa xaqilaa beeta kanatti jedhamuu fi Sinodoosii guutuu biyyaatitti achittan yeroo baay'ee dabarsee egaa achitti hojiin irratti hirmaate baay'ee guddaadha. Maal hojjetame? Wanni hojjedhe dura akkuma dhufeeni tajaajila seeraa qajeelcha irratti itti gaafatamaa taa'e mamraanaa filatti mana kana duruukaa mana beeta kanatti kana bira namni Oromoon hin jiru. Ijarri kun mee dura nan hubadhaa lamaanuu walan baraan ta'uu jedheen. Dhumaan achumatti ekspertii yookaan immoo ittaanaa sadarkaa ittaanatiin ekspertii ta'ee kan seeraa jechuudha. Hojjedhee ji'a jaawodoon guutiin bulchiinsa manneenii kan jedhamu jira. Beetochinaa hin xaawuchas tara. Achitti tajaajila seeratti itti gaafatamaa ta'e. Waggaa tokko akkumaan hojjedheen Sinodoosiin walitti qabate. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን afaan Amaariffaatiin nan dubbadha. Mikittil xaqilaa sira askaajii godhanii namuudan. Egaa kun bara 93. Mikittilii waggaa sintaa takkana mikittilii eenyuti kaa? Olaanaan immoo eenyu? Olaanaan Abuna Istifaanos jedhama xaqilaa sira askaajii. Okay. Isaanii ol paatriyaarkii jira. Paatriyaarkii walitti qabaa Sinodoosiiti. Waa'ee bulchiinsaa keessa seenan isaan Sinodoosii walitti qabuu fi Paappaasii muuduu malee. Bulchiinsi hundi xaqilaa sira askaajii kana jala jira. Hojii adeemsisaa waliigalaa ani immoo ittaanaa isaaniiti. Egaa kanarratti bara 93, 94, 95, 96, 97 hamma 97tti kanarran ture yeroo dheeran ture namni Mikittil sira askaajii ta'ee torii hammana ture hin jiru. Karatti siifan deebi'aa heddumaan garuu ijoollummaatti an odoon haayiskuulii odoon ga'in elementarii nama kutaa 8 baradhu fuudha feerumas geggeessara abbaan kiyyaa akaakayyuun kiyyallee odoon ani jiru fuudhuu qabda daa'ima horachuu qabda jedhanii haadha manaa amman wajjin jiru intala waldee mul'ata fuudhuudhaan ishiinis barachaa anis barachaa ishiin nama kutaa 4 baratu ani immoo kutaa 7 baratu wajjibaan nu barsiisan jechuu danda'ama haalli biyya sanii akkasii. Anillee xiqqoo umriin kiyya fuudha ga'eef jedhamu baatu itti qera ishiin heerumallee hin geenye garuu wajjibaan guddanne jechuu danda'ama. Yaa beeksisni faamiliin lachuu waluma mari'atee waluma qarqaaranii nu barsiisanii yeroo hundaa Gondar deemee baradhu mucayyoo dhalate ergan achii deebi'ee immoo mucaa dhalate jechuun mucayyoonis odumaan Gondar jiruu kan dhalate jechuu danda'u 12 naannoon 12 fixu mucaan immoo Sambooda dhalate ergasii amma ijoollee 4tu jira. Maaligaa amma akkamitti asii deebi'aa abbaa seeraa ta'ee dhiisee eegan mana murtii dhiisee Finfinneetti deebi'ee dafee sanii jaarsi Abuna Phaawulos kuni nama barnoota ammayyaa barate ofitti maxxansaa inni lammataa immoo Oromoon mana amantaa san keessa waan hin jirreef Oromoon jiraachuu qaba han jedhu ejjennoo akkasii qaba jaarsi. Dhugaa dubbachuu Waaqan jaalata. Amma barbaade fi amma karoorfate ta'ullee baatu. Kanarratti Paappaasii abbaa kana wajjin mari'annee to'ii Oromoota Paappaasii akka ta'an nama 4 Paappaasii goone irra bara 97 dhumarratti. Akka abbaa Araarsaa booda Abuna Yustaatiyoos jedhaman
kan akka abbaa qalli booda abuna saawiroo kan jedhaman amma abuna yaared jedhamanii kan waamaman nama Wallaggatti dhalatanii guddatan immoo abuna abbaa heenoo kan jedhamu amma abuna heenoo jedhama. Ijoollee Oromoota Oromiffa danda'an akka muudaman goonerra. Amma ani gara narsii dhiisee gara seeratitti deebi'ee beeka kanatti yeroo laman deebi'e agarte. Dura hojii narsii kana numan baradhe malee akkuman beeka kanatti deebi'e oduman beeka kanatti hojjechaa jiru Finfinnee barachaa naannoo Finfinneetti Oromoon akka lallabu hin barbaadu jaarsi Abuna Phaawulos. Finfinnee keessatti Amaariffaan barsiisa. Naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti Oromiffaan hin barsiisa. Kanumaanan gaafan seeraan eebbifamu immoo gaafan abbaa seeraa ta'ullee maal jedhanii anumaaf bataskaanumaaf beektaa bataskaanumaaf barattaa kanaafuu barattuu garuu gaafa ogummaa horatte bataskaan akka tajaajilu jedhanii jaarsi. Akkasuma baay'ee hin turre waggaa 4 immoo waggaa 3 ganan ture abbaa seeraati. Achumaanan akka deebi'u godhanii eegan deebi'ee akkuma duraasitti dura tajaajila seeraa keessatti achumaan immoo manneen bulchiinsa naannoo gamoowwanii itti gaafatamaa seeraan ta'e bara 93 walitti qabamanii ana ittaanaa yookaan immoo mikittil xaqilaa istaatikaajii namuudanii maqaa kanarratti wanni haarofti baay'ee ajaa'iba ta'e maali? Tokko nama dargaggeessa waggaa 30 lammaffaa Oromoodha. Mana amantii san keessatti namni muudamu nama harrii baase nama jaarsa. Immoo saba biraati dhugaatti fuullee dubbannaa Amaara ta'uu qabda. Yookaan immoo Tigree soo taate immoo amma booda kana malee achi kana hundaaniti. Kana keessatti mamraa halaafin yookaan qajeelchi nama akka 16 ta'u nama akka 18 sirumaa. Gaafa nani muudamu mamraa halaafonni walitti qabamanii qaboo yaa'ii qabatanii inni nun bulchu nun geggeessu hin fudhanneedhanii tooyi malatteessanii sinoodosidha. Maali sababni isaa? Sababni isaa odoon ijirruu jedhama. Sababni ifumatti haasa'uudha. Bagil jira qaala gubaanis na harka. Oromoon nun bulchu dhagaa. Oromoon akkamitti banne har'a banne gudiin keenya har'a akkamitti asitti dhufee tokkoffaa asaanan jedhan daa'ima jedhanii lammaffaan maanguddoon odoo jirruu jedhanii ifatti garuu wanni guddaa hin ta'u namni muudame barcuma kanarra taa'uu hin qabu sabni jedhame hin jiru Oromoo malee. Kuni waggaa sanaan ajaa'ibsiisa kanarratti Abuna Phaawulosi inni bakka dhugaa dhaqee kanutu as jira. Anillee haafuu jennaan jaarsiin hin karaate jechuu dandeecha namni abbaa paatriarkichi. Gaasaanis tokkoffaa manicha jijjiiruu fi lammaffaa jarri jiru kunis sirriitti ajajamneef jaarsa. Akka isaan tolle beeka. Karaa lamaan tokko wanta haaraa fudhatu namni maanguddoonni jaarsolii duriiti. Barnootafis umriidhafis ta'e. Inni lammataa immoo adeemsuma ammaa sirna amma isaa gaggeessaa jiru kana hin fudhatu. Beeta kanattiin har'aa'uun barre itti amanan. Sabni afaan ofiitiin aadaa ofii guddisuu, afaan guddisuu, naannoodhaan federaalizimii kanatti amanan. Amanan kun seeruma kanaa hin mormu. Kanaafuu seera kana akka hojiirra oolu godha mucaan kuni ila tokko. Inni guddaan garuu namuu nama Sinodoosiin
murteessee inni muudamaadha jedhee erge namni gattaa'ee mamraan 16-17 mamraa alaatiin 16-17 taa'ee hin ta'u inni asisseenu barcuma kanarra hin taa'u jedhe anarratti waan Oromoo ta'ees waan biraati miti. Man obsee maarree booda akkuma goonee jaarsa wal mareessee hojii xiyyeetta fufe booda yeroodhaaf nagaya buusnee wajjin hojii keenya itti fuunee garuu anaa namni dheeraa yeroo dheeraan sanirra sanirratti gaa waan baay'ee laale dura wannan laale natin dura ganni kittil xaqlaa saaskaajii kanarraa immoo hongeena haraa telekoom mamraan jedhamu tan jijjiirradde achiis immoo hidda mamraan jedhamu irran ture booda immoo manufacturing college jedhamu Phaawulos manufacturing college jedhamuchis achittis diinii olaanaa ta'e hojjette isaa asis immoo deebi'ee gorsaa seeraa qajeelcha gorsaa seeratis ta'e waggaa 18 ol aangoorran ture achi jechuu danda'ama. Umriin fi guutuun achi jechuu danda'ama. Keessattuu umriin hojii umriin ijoollummaa fixee dargaggummaa sirriitti nargatiif ta'ee yeroon hojjedhu aangoo sanirran ture. Egaa wanni achirratti argadhee waan guddaadha. Ani san dura namni hundi anaaf qixxuma har'as qixxuma wanni ani achitti hubadhe namoonni gaarii qulqulluun darbee jiraachis saba hundaa keessa namoonni kan isaanii moorri isaanii gabaa hojii seexanaa hojjetan baay'eedha. Keessattuu saba Oromoo irratti. Oromoon akka namaatitti ilaalan. Kanaaf maalan argee tokko mee naannoo Oromiyaa keessatti bataskaanni waggaa 200 ol 300 ol qeesiin Oromoo maaliif hin baay'anne? Maaliif daaqoniin hin baay'anne? Yoo jette akka qeesii ta'anii akka daaqonii ta'an hin barbaadan. Ofiis amantii kana babal'isuudhaaf odoo kaayyoo qabaatanii jarri kuni ummata Oromoo keessaa daaqonii fi qeesiinis baay'ee ba'aa ture. Kaayyoo isaanii babal'isuu miti. Inni lammata uummanni Oromoo akka hin baranne barbaadan. Barnoonni yeroo san jiran Oromoo bataskaanati. Bataskaanni ammayyaa ammayyoodha. Kanaafuu saba kanaaf biyyaannee bataskaanittis amma namni Oromoon bataskaana nafxanyaa hoo jedhu ani sirrii miti jedhee mormu. Loojikii isaa saayinsii isaa sirrii miti. Amantiin abbaa fudhate hundaafuu anuma taati. Amantiin an fedhe fudhadhe amantiin kun kiyyoodha kiyyu. Amantiin immoo kan zariidhaan darbullee miti. Aadaa fi afaan duudhaan sabaan darba. Amantiin kan abbaatis dhiisee namni kan biraa qabachuu danda'a. Nama abbaatis cimsuu danda'a. Garuu amantiin Oromoo, amantiin Ortodoksii kun keenyaa miti. Wanni jedheef Oromoon geggeessan zariisaa waan hin jiru. Geggeessan Oromoo odoo ta'eetti jiraatee keenyadha. Jarri immoo ofiif geggeessaa ta'e malee wannoodha abiyuuzi godhanii kitaabni qulqulluun jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos hoggaa uummatni akka baratuu fi kiristinnaa fudhatu godhu duuka bu'oota 12 egaa barachiisee leenjisee booda hafuura qulqulluu kenneefi dhaqaa barsiisaa hanga daangaa addunyaatti eege jedhee booda afaan uummataati akka barsiisan afaan uummanni dubbatu afaan 72 waan tureef dhalli namaa hunda afaan ofiitiin akka baratu jedhee afaan uummataa kan duuka bu'ootaa kenneef duuka bu'oota jechuun jedhamu kan duuka bu'oonnis immoo afaan uummataati uummata barsiisan malee simaa bala'u hin jenne
Lammaffaa eega barsiisanii achumatti amma fakkeenyaaf Phexros Phaawulos hin barsiise jedha. Eega barsiisanii booda achumatti Isxifaanos fa'aa barsiisanii achumatti isaan keessaa uummata barate halaqaa godhanii fi tajaajila gamaa godhanii fi muudanii deeman malee ofuma irra gatta'anii hin bitan. Amantiin bittaa miti. Bittimuudha malee. Wanti Gondar isaanii tooyi Wallagga ta'anii bittaa bitanii hin jiru barsiisanii nama isaan keessaa beekumsa qabu muudanii fi deemanii barsiisudha. Wanni lafa ittiin saamanis hin jiru. Qeesis Balaay amma waan oduma haasofnuyi taayitiliin keessan qeesis jedhama yookiin immoo kan biraa sun maaliyyuu? Liqaa'ilaaf. Maalinni afaan Oromootitti ulfina afaan Oromootitti hoggaa hiikamu maaliin equivalent ta'a? Qasiis jedhamu kun luba jechuun danda'ama. Maaliif iseete luba jechuun eebbisaa, barsiisaa, ulfaataa, kabajamaa, abbaa jechuudha. Yookaan immoo geggeessaa filatame. Mudamaan maal jechuudha? Amma nu biratti qees jechuun fi qasiis jechuun xiqqoo garaagarummaa qaba. Qees jechuun abbaadhaa nama qaddasuu bataskaana tokkotti bulchaas ta'uu danda'a. Yookaan immoo akkanumatti qaddasa. Qasiis jechuun immoo abuna qasiisan jedhaman warra paaphaasiitti dhiyaatanii paaphaasii wajjiniin waa'ee bulchiinsaa faasiliteet godhu. Jechuun qeessotaaf halaqaa akka ta'etti halaqaa qeessotaati. Qasiis jechuun isa keessaa immoo liqaa'ilaaf jechuun immoo beekaa jechuudha. Beektota jechuudha. Warra nama beekaa ta'eef kennamuudha. Namni sadarkaa tokkotti beekadha jedhamee kanaan moggaafama. Kanaafuu akkas. Bareeda. Inni biraa gaafiin itti aanu bataskaanni Oromiyaa keessa jiru. Ana bataskaanni Ortodoksii lakkoofsan hin beekama. Egaa tilmaaman malee akkanatti lafa kaa'uu hin dandeenyu. Tilmaaman fakkeenyaaf godina tokko keessa godinni baay'atu bataskaanni kan baay'atu godina Shawaa Kaabaa baay'eedha. Godina Shawaa Lixaatis akkasuma godina Shawaa Kibba Lixaatis baay'eedha. Egaa bataskaanni baay'uma jira jechuun dandeenya. Hammi isaa lafa kaa'ama fakkeenyaaf godina Shawaa Kaabaa bataskaana akka 100 wayiiti jira. Shawaa Lixaatis akkas jala gahaa Kibba Lixaatis Shawaa keessa qofa naannoo Oromiyaa jechuudha. Akka gara 1,000 jira. Bataskaana 1,000. Oromiyaa keessa walumaa gala bataskaana 5,000 gadi ta'u. 5,000 tilmaaman. Haalli seenan kan jechuu danda'e bara baraan dabalamaa fa'aa jira. Bakka bakkattis immoo bakki tajaajilaan dhabamee uummanni amantii Ortodoksii dhiisee keessattuu gara lixaatitti lixa Oromiyaatitti namni jigee hin jira. Namni hundumtuu Protestaantii ta'ee ka'uu amma jiru kana. Sababni qabatamaan namni isaan irraa Oromoo dhiiban kuni bu'aa maaliitiif amanticha akka guddanneef immoo Oromoo irraa dhiibuun kun maaliif barbaachise? Ani wanni natti fakkaatu amma wanni hubadhu tokko amantichumtuu jarichaaf hin galle natti fakkaata. Maal namni amantiin galeef amantichaaf yaada. Gochi kuni isaan akka amantichi hin babal'anne hin barbaadan jedhee murteessuullee dadhabu. Gochi isaanii amantichaan diigudha. Lammaffaa Oromoon akka achitti dhufne hin barbaadaniif aangoo nurraa saamadha. Uummanni Oromoo yoo qeesii isaa qabaate nuyi hin damasiinuun jedhaadha. Hin jedhamoo dhuguma. Kana amma fakkeenyaaf qeesii amma Wallagga soon dhaqeen fakkeenyaaf asii hima. Dambidolloo madaanaalamii hoggaan naqu namni kanan dhaggeeffatu warra Wallaggaa beekuu danda'a. Protestaantiin tokkochi nafu
kasiis balaa dhufe yoo jedhan kunis waan barsiisa hundumaa dhufu. Yoo barsiisus kan hundumaa liqinfamuuf waa'ee wangeelaa malee waa'ee saba tuquu miti. Yoo barbaachisaa ta'e saba kabajee kan barbaachisa. Wangeelli hoo dhugaa wangeela qulqulluu barsiise ana kaatolikiinis pirootestaantiinis ortodoksiis ittuma gammadee dhaga'uu danda'a. Maaliif anan barsiisu wangeela qofa eega ta'e wanni walitti buusisu hin jiru. Namni wangeela micciiree qofa malee wangeelli dhugaadha kan dubbatu. Kanaafuu afaan ofiitiin immoo dhugaa dhaga'u namni amantii hin jaalata. Hundumaa hin jaalata. Keenya barnoonni illee hin galaaf. Saayinsiinis kanuma mirkaneessa. Kanaaf jarri kun mootummaa waaqaa ittiin dhaaluudhaaf amantiin warri tajaajilu miti. Warri dhaqee tajaajilamus mootummaa waaqayyoo ittiin dhaaluudhaaf. Isaan garuu mootummaa waaqayyoo ittiin dhaaluufis ittiin dhaalchisuufis odoo ta'in mootummaa biyya lafaa kana ittiin babal'ifachuudha. Itti ta'anii ittiin jiraachuu, ittiin mindaa argachuu. Kanaaf immoo wanni si hubachiisu maali? Akka uummanni sun amantii kiyya jedhee fudhatu daa'ima isaa barsiisanii achitti geggeessa amantii isaanii odoo godhanii maaliif kana dhiisarree achi sira ofii to'ii daaqoniitti godhan Oromoota keessaari haaliin amantichaafis diina mee waan tokkos si hima waa'ee kitaaba tokkoo hoo gaaffii booda qabaattellee kanaan waan walla naa fakkaatuuf alaqaa Taayyeen Oromoon bishaan keessaa bahee jedhee barreesse. Ani kitaaba kiyyarratti amma barreesse kanarratti deebii gaarii kennee jira. Deebiin ani kenne bira odoon naqin dura namni akkamitti bishaan keessaa baha. Dhalli namaa addaan hundumtuu adiinis gurraachis uummanni biyya Eeshiyaa jirus Afrikaa jirus Ameerikaa jirus hunduu ilmi addaaman hin ta'in hin jiru. Oromoonis ilma addaam keessaa tokko. Bishaan keessaa bahee barreesse. Isa barreessee lafa kaayetanii kitaabni qulqulluu barbaada waan naquu kitaabni qulqulluun immoo maal jedha? Waaqayyo nama biyyeerraa uumee hojjetee harkaan jedha. Booda jiruu biyya lafaa yookaan bara bara jiruu bara akka argatu hafuura qulqulluu kenneefi hafuura saniin yeroo baay'ee jiraatee mee amaariffaan asii dubbisaa ሰውን ከምድር አፈር አበጀው የህይወት እስትንፋስ እፋለበት ሰው ነፍስ ያለው ሲያው ኦሪት ዘፍጥረት ነማኑ መለከለት አባን አመንቲ ከነ ርብሱ ቀባ አባ አመንቲ ተኤ ኡመመ ደለ ነማ አንንደግ አባ አመንቲ ቲ ገባ አመንቲ ተኤ ከነ ቤከ ሞ ከምት ከነ በሬስ inni kana barreesse immoo nama baay'ee dubbise namni kana dubbisen hin jiru akkamitti hammatanii ta'an jar maalitti gammadan kuni bataskaana bakkan bu'u inni kanuma dhuunfaasaati yakkas ta'u yakka kana isumatti itti gaafatama malee kuni bataskaanaa miti jedhanii deebii kennuu qabanii ture warri kana deebii odoon kennin yeroo bara dheeraa qabatanii hammatanii ta'anuu yakkamaadhan jedhan yakka isaanitti gaafataman egaa yoo amantichaaf amanan ta'e ambiraammoo abbaa baahiree maal jedhee oromoon biyyan qabu biyya kanaan biyyisaa jedha isin jedha kitaabni qulqulluu waa'ee biyya lafaan barsiisinaa isin waa'ee waaqayyoodhaa miti biyyi lafaa ammaa warra lafaati warra siyaasati warra biyya bulchu mootummaan lafarratti biyya abbaa lafa jiru namni akkamitti akka lafarra bulu bulchaan mootummaadha. Ana mootummaa naa barraaqsu ati asii dhuftee asiin dhufne inni maaltu sagalche kanaaf kun maal agarsiisa abbaa baahireenis kitaaba kana hoggaa xaafu abbaa amantii abbaa isan jechisiisu kun yakkamaadha namoonni yakkamaa akkanaa kun bataskaana keessa ta'anii akka bataskaana diiganii uummata oromoo keessaa mancaasanii baasanii uummanni oromoo tokkos immoo lakki amantii jijjiiruu miti isaan namni kana nagarre jiraachuu danda'a. Kuni hannu agarsiisu
amantichaafis diina ta'ee jarri namoonni qulqulluun keessa hin jiru jechuuf iyyaa miti. Baay'ee namni qulqulluu ta'an paappaasota keessas ni jiru, qeessota keessas ni jiru. Uummata bira hoo dhaqne immoo ani uummata dhiifama naa godhi uummata Tigraay, Gondar, Wallagga, Boorana hundumaa zooree argeera Itoophiyaa hunda. Walla hundumtuu keessummaa jilbiiffatanii miila si dhiqu garri Tigraay soo dhaqxe. Tokkuma afaan adda addaa dubbataman Wallagga soo dhaqxe. Jilbiiffatee miila si dhiqee siree isaatirraa bu'ee jiraatu keessummaa. Kun aadaan Oromoo tokkuma. Aadaan biyya Itoophiyaa sabni hunduu nama kabaju. Rakkinni hin jiru warra geggeessitoota bira kanaaf geggeessitoota amantii. Ina guddaa hanan arge malee uummata saba bal'aa Amaara biratti, Tigraay biratti, warra Kibbaa biratti hin agarre. Keessus balaa akkuma waliiqxanii sadarkaa olaanaatti hojjettanii amantaa Ortodoksii keessatti agartan kanatti Oromoonni geggeessitoota keessa jiranii agartaniirtu walitti dhuftaniirtu. Mana amantaa keessatti moo? Xiqqoo jiru amma duraanii namni jira jedhamee nuyi beekne Samaasaxid Qiddus Phexros kana isaanii Ambiraa Alaqaa Xibabuu Gammeeti kitaaba tokkorratti kitaaba Azzaash Xinnoo kan jedhamu yookaan Azzaash Gabrasillaasee wayinin wannoo hammattuu keessatti immoo Azzaash Xinnoo jedha. Kitaaba sana hin arganne. Kitaabni tokko namoonni qulqulluu xaafu Azzaash Xinnoo inda xaafeedha irra xaafu jira. Inni waan gaarii fakkaata. Amma Azzaash Xinnoo kun wantoota oolu. Kitaabni isaatis haa gubanuu, haa awwaalanuu hin jiru hin dhaabnee barbaannee dhaabne. Dhiisaa Labsisaa Abbaa Joobaran jedhan mana murtii waliigala Oromiyaasitti sadarkaa guddaarra ga'anii sadarkaa barnoonni isaanii guddaadha. Biyyi isaan hin deemin hin jiru. Wajjinii Gondar, Gojjam, Shawaa, Walla, Wakkildakin, Bataskaana, Gadaan, Dhugaan, Mikittil Xaqilaa jiru, Askaajii jiru san namni itti himin hin jiru macaafa akkanaa ni barbaada. Garuu namoonni tokko namoonni qulqulluun isa tuqee barreesseera. Amma Azzaash Xinnoo kun Oromoo ta'uun oolu. Andanyaa nama hundaaf fudhatama han ta'e barreesse kanaati namuuzarii ofii arrabsu ta'a. Inni kaan immoo egaa amma namni darbee dhabamu hannu beekne garuu akkana yeroo ammaa garuu sadarkaa Phaaphaasirra han jiru Abuna Yoosef amma godina Baalee han geggeessan Oromoodha. Lammaffaa Abuna Saawuroos kan jedhamu leenca Oromoo leenca jechuun danda'a sirriitti namni baay'een ni beeku. Egaa wannoo sabbataa fi walattee bakka